Kanaafuu manni kiristaanaa alaabaa qabdi yoo qabaatte isa kamii kan jedhuu fi uffata aadaatiin faayamanii iccitii mana kiristaanaa yoo qooddatan rakkoo qabaayii kan jedhu gaaffii kana isa xumuraate akka nu deebisan affeereen asumaan xumurrachaa. Manni kiristaanaa alaabaa hin qabdu. Alaabaa siyaasaa hin qabdu. Hidda beeta kiristaanii yookaan seera mana kiristaanaa kan jedhamu ni jira. Kan itti manni kiristaanaa bultu. Keewwata afurratti yoo dubbistan manni kiristaanaa kan isheen qabdu asxaa yookaan armaa qofaadha. Asxaan yookaan armaan kun immoo alaabaa siyaasaa magariisa keelloo diimaadhaan gonkumayyuu walitti dhufeenya hin qabu. Asxaan kun madabni isaa yookaan kan inni irra qubatu maalidha yoo jettan backgroundiin isaa adiidha. Hin jiru. Kanaaf dhimmi magariisa keelloo diimaa dhimma siyaasaati malee dhimma amantiitis miti. Amantii keenya nuti kan fudhannu abbootii keenya irraayi bara keenyatti immoo qulqulluu siinodoosii irraa dhaggeeffannaa. Qulqulluun siinodoosiin seerri manni kiristaanaa qabatamaadhaan mirkaneessa keewwata afurratti waa'ee alaabaa siyaasaa wanni inni dubbatu hin jiru. Amma qabxiin amma barsiisan kaasanii fi qabxiin duratti ka'e waan walitti dhufeenya qabu fakkaata. Erga manni kiristaanaa yookaan amantiin minilik irraa nuuf hin kennamne namni maaliif minilikiin walitti fuudhee too nu hubata? Tokkoffaa waan alaabaa siyaasaa otoo manni kiristaanaa hin barsiisin leellisnuuf akkasitti nu hubatu. Kana gaafa dhaabne nu hubachuu danda'u. Namni dogoggoree otoo amantiin keenya kan baakoo sirraa dhufte taatee otoo jirtu, kan dukaboota 12 taatee otoo jirtu, kan Kiristoos taatee otoo jirtu, akka waan minilik irraa dhufteetti sababni itti nu hubataniif nuyi gaafa ayyaana cuuphaa alaabaa siyaasaa waan mirmirsinuuf, alaabaa minilik waan mirmirsinuuf, gaafa ayyaana Gabreelii waan alaabaa minilik mirmirsinuuf, ayyaana cuuphaa baranaa irrattis of eeggannoo ni barbaachisa. Manni kiristaanaa keenya kan Kiristoos yoo jenne barnootuma Kiristoos qofa lallabnu. Nuyi guyyaa dhaloota minilik akka guyyaa qulqulluu dhaloota Taklaa Hayimaanootiitti waan kabajnuuf. Guyyaa ayyaana dhaloota mootii Haayile Sillaasee akka guyyaa dhaloota Laalibalaatti waan kabajnuuf namni jarri kun amantii isaatiin minilik irraa fudhatamu waa malee mootii kana faarsanii alaabaa isaatis faarsanii jedhee burjaajee toggaafi kana kaasa. Kanaafuu alaabaan nuti qabnu hin jiru gaafa jenne jarri kun warra siyaasaa miti. Warra amantii qofaadha, warra Kiristoos waaqa tokkicha qofaatti bulanidha nuun jechuu danda'u. Kanaaf alaabaan siyaasaa mana kiristaanaa keenya keessatti mirmirfamu jiraachuu hin qabu. Haa ta'ullee malee kaayyoo siyaasatiif warri mana kiristaanaa kanatti fayyadamaa turanis immoo akka jiran hubachuu qabu. Durii eegaleetu jechuudha. Kaayyoo siyaasaaf waan itti fayyadamaniif mana kiristaanaa afaan tokkoon baroota hedduudhaaf faxooranii jiru. Barnoota siyaasaa akka barnoota mana kiristaanaatti nutti himanii jiru. Maqaa Oromoo maqaa sabab sablammii gurraachessanii kitaabolee qulqulluu keessatti akka isaan hammataman taasisanii jiru. Paappaasota Oromoo lakkoofsaan xiqqoo nu jalaa godhanii jiru. Lallabaawwan Oromoo luboota Oromoo lakkoofsaan xiqqoo nu jalaa godhanii jiru. Waa'ee mana lubummaa Oromiyaa iyyuu kaasuu yakka nu jalaa taasisanii jiru. Kuni kan agarsiisu maalidha? Manni kiristaanaa gaafa aadaa eenyummaa ummataatiin waloomte waanii siyaasaa kanarraa baraaramte namni minilikitti qabeetoo ishee hubatu hin jiru. Lakkan minilik waliin